Hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo wal dhabbii keessa turan murtii boordiin filannoo kenne qabxiilee garaagaraa irratti komii qabaachuu isaanii gam lamaanuu himatan. Boordiin filannoo dhimma hoogganoota kanaa ilaaluu eegale jiddugalummaan osoo hin taane waan komiin isaan irratti dhiyaateef ta'uu ibsee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Waldhabbii hoogganoota adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumameeti laalaatiin ture dhiheenyatti murtee kan kenne boordiin filannoo Itoophiyaa murtee inni kenne irratti qabxiilee garaagaraa gama lameenuu mormii akka qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin jiru. Hooggantoonni sabquunnamtii gama hooggana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi gama obbo Araarsoo Biqilaatiin jiran qabxiilee garaagaraa irratti akka yaada boordichaa komatan dubbatu. Hoogganaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo gama obbo Araarsoo Biqilaa obbo Qajeelaa Mardaasaa akka dubbatanitti boordichi yeroo gama lameeniif tolu waliin mari'adhaatii na beeksisaa jedheetiniin qajeelcha kennuu isaatiin wal qabateetiniin kun sirrii miti jedhu. Ijoon dubbii qabxii sadaffaa murtii sadii murteessinee jiranii murtii sadan keessaa murtiin guddaan inni furmaata jedhanii isaan ka'anii guyyaa boordiin murteessu bakka boordii warra boordiidhaa jiranitti taasifama guyyaa isaan nuti murteessaa jiranii gaafa dura. Dhalaa amma ofishaal nu ergan irratti immoo waliin guyyaa beellamaanuu kennaa guyyaa sa'aatii fi sa'aatii isaa hanga gaafa amajjii 19 bara 2013tti guyyaa itti walgahiin jalqabaa bakka boordiidhaa jiranitti ta'u nu beeksisaa jiranii jechuudha. Asirratti nuti deebii ilaanee irraa cinoo waan akkasii ilaalchifnee xalaadhaan amma konfliktii keessa nama jiru. Konfliktii keessa tura which is reality. Otoo konfliktiin sun resolved hin ta'in nuti bifa kamiiniti waliin haasofnee deebifnee yommuu qaama sadaffaa tokkoof immoo beellama kenninaa. Kanaaf isin akkuma jalqabaa jettan sanatti xumuraasa jirutti deebifnee jechuudha. Kanaafiyyuu teettanii garee kaan waliin wanni haasoftan wanni wal beellamtan hin jiru jechaadha ajaja yookaan immoo murtee boordii filannoo kana booda. Ergasii nuti qaama muraasa waliin ta'ee sana duras qaama wal arginee akkuma biraatiinis waliin haasofnee akkuma kanas boordii beeksifnee deebii eegaa irraa jechuudha. Qabxiin gama biraa garri obbo Daawud Ibsaa fa'aa ittiin falman boordichi rakkoo gidduu kennaa akka ofii kennaa fudhannu dhiisuudhaa malee jaarsummaa gidduu taa'uun sirrii miti kan jedhudha. Dubbii himaa gama obbo Daawud Ibsaa fa'aa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Battee Urgeessaa dhaabichi dambiilee ittiin bulu kan rakkoo keessoo isaa ittiin furatu qaba jedhan osoo inni kun bira darbameetiin hin jenne boordiin giddugalummaadhaan dhimma kenna ilaaluun sirrii miti jechuudhaanis falman. Galma boordii filannoo biyyoolessaatti akka walgeessanii dubbattan guyyaa sibiif aanja'uu fi namoota bakka buuftan dheeratii nu ergaa kan jirtu nu ba'e eeggaddaa xalaani. Haa ta'uti nuti murtii kana akka kora sabaa irratti rakkoon jiru yoo qaamni haga ammaatti murtii kennametti quufne jiraate kora sabaa irratti fala dhumaa argatu kallattii kaa'ame kana fudhanneerraa sirriidhatiin kan jechaaf turre seera ittiin bullu waan qabnuuf waan seerri keenya jedhu irra fe'amee utaalamee boordii filannoo bira gahuun addacha dhaaba keenyatti alatti rakkoo dhaaba keenyaa furuudhaaf yaaluun jalqabumaa isaa dogoggora jennee sannaa turre mufannaa keenya yookaan eeqa keenya keenyee xalaa barreeffameerraa kanaaf ramannee addisa boordii filannoo jalatti addacha sanatti dhibdee keenya furachuuf imalli boonu hin jiru. Kana jala murree beeksifnee jirraa uummanni Oromootu akkuma kana nu hubatu barbaada. Waldhabbiin akka jirutti kaasu gama kaanii kana jechuun waliin haasa'uudhaaf iyyuu wanti rakkisu jira taanaaniin boordichi gidduu kana taa'ee haasa'uun maali wanni sirrii hin ta'in jettanii himtu isin. Addacha jaarmiitti qabu keessatti sirna dhaabaa keessatti waliin keessee dubbachuurraa wanti si oolu jiru. Lolli dhuunfaa hin jiru as keessatti. Qaama biraa affeeruun immoo akkasuma waraabummaa dhaabichaa kan sarbu waan ta'eef inni mataan isaa yakka. Yoo sirna dhaabatiin furmaanni maayii kennamu hanqate qofa qaamni lamaanuu kana seera qabnuun turachuu hin dandeenye. Mee isin gidduu isaatti nu laalaa jedhamee kan qaama sadaffaatti dabarfamu ol ta'iinsan malee qaamni mufate kamiyyuu gulantaawwan ta'ee kan hundumaa yeroo adda addaa utaalee qaama sadaffaatti dubbisaa kan deemteessu yoo ta'e. Qaamni labsatee lafa kaawwate sun hojiirra hin oolu jechaadha. Qaamni dhibdee isaa keessatti furachuufis walabummaa isaatiif hin qabaatu jechaadha.
yeroo hundumaa waan alatu kamiifuu gara qaama sadaffaa fiigaa qaamni sadaffaatis akka barbaadetti walabummaa dhaabaa sarbee gidduu galee akka dubbii laaquu affeeraa jira jechuudha. Dhimma gama lameenii irrattiyyuu deebii kan kennan gorsituun dhimma koominikeeshinii boordii filannoo Itoophiyaa aadde Sooliyaanaa Shimallis yaada gama obbo Qajeelaa Mardaasaatiin ka'e isaanis walitti dhufanii mari'achuu yoo hin taane qaama sadaffaadhaanis mijeessuun akka danda'amu dubbatan. አብሮ መቀመጥ ችግር የሚሆንባቸው ከሆነ እኛም ኢንቪዥን አድርገናል አይተነዋል እንደዚህ አይነት ችግር ሊኖር ስለሚችል ofii waliin ta'aniitiin haasa'uun yoo kan rakkisu taate nutis waan akkasii hubanneetiin jirra waan ta'eef haala mijeessineetiin galma waajjira keenyaatti ta'anii akkaataa ittiin mari'achuu danda'u mijeessuu ni dandeenya jedhan. Kan gama obbo Battee Urgeessaatiin boordiin dhimma keenya taa'eetiin laaluun giddugalummaadha jedhameef ammoo sirrii ta'uu dhabuusaa dubbatan. Keessattuu rakkoo kana gamni lameenuu gaafa wal ugguraniitiin jedhan ofii isaaniitii qabatanii gama boordichaa dhufan kan jedhan aadde Sooliyaanaan boordichi rakkoo isaan dhiyeeffatan ilaale malee waan dambii isaanii cabseetiin gidduu seenes hin qabuudhaan dubbatan. አንደኛው የቦርዱን ኢንቮልቭመንት የቦርዱን ውስጥ መግባት ኢንቫይት ያደረገው ሁለቱም ህገወጥ የሆነ እገዳ አድርገው ያንን እገዳ ደግሞ ቦርዱ ጋር ማምጣታቸው ነው። tokkoffaa boordichi akka gidduu wal kongodhe uggura seeraan alaa gama lameeninuu taasisaniitiin boordichatti iyyannoodhaaf fidatani. Lammaffaa rakkoo uumame kana koreen naamusaa fi to'annoo furuu dadhabuu isaatu kana fide. Koreen kun gara kiyyaan waan furullee hin qabu jechuudhaan boordichaaf ibseetiin jira. Sadaffaa irratti ammoo kallattiin boordichi kaa'eetiin jedhe kora sabaa akka waaman haala dambii dhaabichaatiin ajajeetiin jira. Inni kun waan adeemsa dogoggoraa qabu tokkollee hin qabu jedhan aadde Sooliyaanaan. Aadde Sooliyaanaan akka dubbatanitti jijjiirama hoggansa dhaabaallee ta'ee rakkoo gidduu isaaniitti boordichi laaluudhaaf dirqama qaba kan jedhan yoo ta'u ammallee taanaan gamni lameenuu waliigaleetiin hanga ammajjii 30 bara 2013tti kora sabaa waamanii kallattiilee kaa'ameef raawwataniitiin boordichaaf akka gabaasan yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal.